Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hundumtu keessan bakka kee jirtan hundumatti akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Baga soomaa duukaa bu'ootaa kan bara kanaa geessan baga wajjumaa nu geenye. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'a mo'ee ka'ee guyyaa 50 erga guuteen booda kanatti aanee soomiin karaa mana kiristaanaa keenyaa soomamu sooma duukaa bu'ootaa jedhama. Sooma duukaa bu'ootaa maaliif jedhamee moggaafame? Soomiin kun immoo sooma eeyyamaati moo sooma labsiiti? Soomii kana immoo eenyu faatu soomuu qabasa jedhu bal'isnee kan waliitiin ilaallu ta'a jechaadha. Keessumaa sooma sanee yoom eegalama, akkamitti soomama, eenyutu sooma kan jedhu waliitiin ni ilaalla. Kanaatiif egaa tokkoffaa raajii Iyyuu boqonnaa 1 lakkoofsa 12 kaasnee gaafa ilaallu Tsiyoonitiin faagoo afuufaa, sooma koos eebbisaa, walgayii koos labsaa jedha. Kana jechuun manni kiristaanaa keenyaa soomiiwwan labsii 7 yeroo isaan qaqqaban, yeroo isaan eegalaman, eegalamuu isaatiin dursitee manni kiristaanaa keenya kiristaanonni jaalalaatiif, nageenyaatiif, daabiloosin injifachuudhaaf, humna hafuura qulqulluu argachuudhaaf soomuu akka qaban dursitee waqtiin soomaa dhufuuf waan ka'uuf manni kiristaanaa keenya soomaa labsiti jechaadha. Kanatti aansee Tsiyoonitiin faagoo afuufaa, sooma koos eebbisaa, walgayii koos labsaa. Walgayii kanarratti namoonni dhufanii akka baratan, soomii kanaatiin daabiloosin akka injifatan, eebbaa fi nagaa akkatti argataniif hunduma qaqqabsiisaa lallabaati barumsa kanaatiin jechuudhaan manni kiristaanaa keenya labsii, sooma labsii ni dabarsiti jechaadha. Keessumaati soomiin sanee soomiiwwan 7 mana kiristaanaa keessaati akka seeraaf heera mana kiristaanaatti qannoonaa yookiin immoo seera mana kiristaanaatiin moggaafaman, murteeffaman keessaati sooma tokkodha. Soomni kunis ayyaana Pharaaqlixoositti aanee sooma soomamu waan ta'eedhaaf soomiin kun soomii duukaa bu'ootaa jedhameera. Bu'uurri duukaa bu'ootaa keessumaati hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti gaafa ilaaltan duukaa bu'oonni Gooftaa keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos Yerusaalemiin turaa jedhamee erga itti himameetiin booda Yerusaalem turanii guyyaa 10 booda hafuura qulqulluu isaan cimsu, jabeessu, tajaajilaaf isaan qopheessu argataniiru. Sana duraa qooqa beekan irratti qooqota 71 Waaqayyo ida'ee fi addunyaa mi'aa dhabde, addunyaa daabiloosii hidhamtee jirtu, addunyaa nagaa tasgabbii dhabdee jeequmsa keetti kuftee jirtu kana akka lallabaniidhaaf, kan Kiristoos akka ta'aniif gara Kiristoositti akka dhufaniidhaaf qooqa ibseef Waaqayyo. Sanaan booda ajajichis deemaa, ahizaabota hundumaa, hormoota hundumaa cuuphaa, maqaa eebbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin duuka bu'oota koo taasisaanii jedhamee gaafa itti himamu 2 taasisee tajaajila biyya lafaatiif isaan qopheesse. Gara kutaa biyyoota garaagaraa akka deeman qooqan beeknu akka hin jenne qooqa ibseeraaf, hin sodaanna akka hin jenne Hafuura Qulqulluu isaanii kenneera, jabeesseera. Aadaaf duudhaa biyyichaa hin beeknu waan akka hin jenneedhaaf
sababa tajaajila isaanii sodaa qooqaan tajaajilaa wal qabatee dhiyaatu hundumaa erga isaanii furee fi lama lama godhee gara andaara lafaatti yommuu isaan ergu namni karaa deemu galaa tokko malee harka duwwaa karaa deemuun hin danda'amu waan ta'edha. Nutis immoo gara tajaajilaatti deemne tajaajilli keenya kun tajaajila milkaa'aa ta'ee daabiloosiin nu balaaleeffatu akka ittiin mo'annuudhaaf, jaamaa ija akka bannuudhaaf, gooboo akka diriirsuudhaaf, hafuura hamaa akka hiinuudhaaf, warra dubbii sagalee waaqayyoo hin beekne immoo akka barsiisuudhaaf soomni sagadii nu barbaachisa jedhanii duuka bu'oonni ofii isaaniiti tajaajila isaanii dursanii soomii kana soomaniiru. Maarree maatiiwwan waaqayyoo tajaajila isaaniitiif sooma kana sagada kana bu'uura jalqabaa godhatanii tajaajila amanamaa tajaajila hafuurri qulqulluu isaan gargaaree ittiin hojjete akka ta'uudhaaf soomii kana jalqaba tajaajila isaaniitiif sooma sanii kana soomaniiru. Soomni kun sooma duukaa bu'ootaa kan jedhameef yeroo sana tajaajilli isaanii tajaajila milkii akka ta'uudhaaf duukaa bu'oonni Kiristoos soomanii tajaajila isaanii eegalaniiru. Nutis immoo har'a bara kana keessa jirru keessumaa isa qotuuf waqtii gara qonnaatti deemamu, isa baratuuf waqtii qorumsa xumuraa gara qorumsaa ittiin deemamu, walumaa galammoo jireenya keenya keessatti waan hojjennu hundumaatiif, waan hojjechuu yaanne hundumaatiif eebba suga akka nuu ta'uudhaaf, jabinaaf cimina akka nuu ta'uudhaaf jalqabaa hojii keenyaa hundumaa godhannee sooma kana soomuun barbaachisaadha. Keessumaati namoonni tokko tokko soomii kana soomii qeesii, soomii kana soomii biraa jedhanii yeroo tokko tokko immoo soomni sanee erga seeneen booda guyyaa lama booda soomiin seenu arbiroobii yookiin immoo sooma dinat kan jedhamu. Ayi soomamuu kan qabu jimaataaf roobiidha malee sooma dinat yookiin immoo roobii fi jimaataa malee soomiin kun hin soomamu jedhanii soomii labsii torba ta'ee otoo jiru allaattiin nyaachuu barbaadan sollaa yookiin immoo gogorrii jedhuun akkuma jedhanii seera mataa isaanii baafatan jiru. Roobiif jimaata soomuu qabdu qofaa soomuu qabdu jettee manni kiristaanaa hin labsitu. Kiristaana kan ta'e soomiiwwan labsii torba hunduma soomuu qaba. Dirqama isaa waan ta'edha. Seera kanas immoo manni kiristaanaa seera kana hojjetteetti. Sooma labsii torban manni kiristaanaa soomuu akka qabnu, kiristaanni kamiyyuu umuriin isaa waggaa 7 ol ta'e, warra dhibamee siree irra ciisu, warra qorsa liqimsu, haadha deessee jirtuun alatti kiristaana kan ta'e hunduu soomii qaba. Garuu bara kana keessa namoonni baay'een, kiristaanonni baay'een foon isaanii dursisiisanii, foon isaaniif iddoo laatanii akkuma Phaawulos jedhe yoo nyaannes yoo nyaachuu baannes foon garaadhaa fi garaan immoo foonidha. Foonidhaa fi isa kanas sanas Waaqayyoon ni balleessa akkuma jedhame. Roome irratti immoo nyaanni gara mootummaa Waaqayyootti nu hin dhiyeessu akkuma jedhame nyaataan kan salphatan malee, ulfina isaanii kan dhaban malee, hangafummaa isaanii kan dhaban malee, mootummaa Waaqayyoo kan dhaalan, mootummaa Waaqayyoo kan seenan, jireenya bara baraa nyaataan kan argatan hin jiranii. Kan akka Esaawufaa sababa nyaataatiin hangafummaa isaa dhabuusaa, warri garaaf jiraatan jireenya bara baraa akka isaa hin arganne, warri faayidaa barbaadan jireenya bara baraa akka hin arganne asirraatii barachuun, asirraatii hubachuun
barbaachisaa ta'a jechaadha. Maarreegaa soomiin kun sooma qeessotaa yookiin immoo sooma lubootaa otoo hin ta'in kan waloo kan hunda keenyaa kan kiristaanota hundumaa ta'uusaa beeknee waqtiin soomii kun dhufaa waan jiruudhaaf waqtiin soomii kun dhufaa waan jiruudhaaf hundi keenya qophoofne gaabbiitti gallee sagannee kadhannee deddeebi'uun hunda keenyarra kan jiru kiristaanota hundumaarra kan jiru ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Namoonni sooma kanaaf sooma sanee akkuma sooma tokko tokko sooma lubootaa, sooma qeessotaa, sooma maalotaa jedhan kun sirrii akka hin taanee fi manni kiristaanaa keenya guyyaa 50 nyaannee waan nu fayyade bu'aa inni nuu buuse tokkollee hin jiru. Bu'aa inni nuu buuse tokkollee hin jiru. Nyaachuurra soomuu, kadhachuu, sagaduutu jireenya bara baraa nuuf kenna waan ta'eedhaaf sa'aatii kanaa qabnee akka biyya keenya Itoophiyaatti guyyaa 28 kana jechuun akka biyya Itoophiyaatti caamsaa 28 kaasee soomiin duuka bu'ootaan soomamanii seenaa eebbaaf, arjummaadhaaf, nagaaf, jaalalaatiif soomnee amantaa keenyaan cimnee dhaabannee mana kiristaanaa keessa deddeebi'uun hunduma keenyarra nurra jira. Kanaaf jajjabaadhaa. Soomii kana soomaa eebbatti argattu, nagaa itti argattu, daabiloosin itti injifattu, nagaa itti baay'ifattu waan ta'eedhaaf soomii kana soomuun hunduma keenyarra kiristaanota hundumarra ni jira. Egaa as keessatti kadhannaa godhachuudhaan, sagaduudhaan, kadhachuudhaan sooma kana sooma eebbaa nagaa kan jaalalaaf kan eebbaa akka nu ta'uuf soomuu sagaduun hunda keenyarra jira. Nagaan nu eegalsiisee nagaan akka nu xumursiisu sooma kanaan eebba nagaaf jaalala akka itti argannu daabiloosin injifannee jireenya bara baraa akka itti argannu gooftaan keenya nu haa gargaaru. Kan nu gorse kan nu barsiise waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Nu haa turuu, nagaatiin turaa. Waaqayyo sin faanaa ta'u. Sooma eebbaa nagaaf jaalalaa siniif haa ta'u. Galatoomaa.